ummanni Oromoo guutummaan kan qabatee fi sansalata ajjechaa kanaan diriirfame kan qorataa jirudha. Qorannaan hanga ammaatti ummanni Oromoo geggeessaa tureen ajjeefamuu Haacaaluu Hundeessaa hidhamuu Jawaar Mohaammed masaraa mootummaa keessatti kan itti yaadamee waan raawwatame akka ta'e ragaaleen hedduun argisiisaati jiru. Kunis sababa mataa isaa qaba. Sirni bulchiinsa Abiy Ahmedii fi paartiin isaa fulbaana 30 booda akka barri bulchiinsi isaa dhumatu beekamaa. Fulbaana 30 booda ummanni Oromoo isa balleessuuf deema. Osoo ummanni isaa fi paartii isaa hin balleessin dursee hoogganotaa fi namoota jajjaboo Oromoon qabdu balleessuuf diraamaa daayireektarri isaa dadhabaa ta'e tokkoon qopheessee Oromoo balleessuuf gabbaa'e. Diraamaa Abiy Ahmed kaabinee isaa wajjin qopheesse BBS sansalata dabaaf diriirfame jedhee maqaa moggaaseefii jira. Diraamaa nama Oromoo akka ija isaatti Oromoon laalu tokko ajjeesuuf qopheeffate kanas kan afaan bu'e gooticha Oromoo artiste Haacaaluu Hundeessaatiin. Kaayyoon artiste Haacaaluu Hundeessaa sansalata dabaa kana keessatti filatameef sabboonummaa Oromoo dhahuuf Oromummaa xinneessuu fi nafxanyummaa fi Itoophiyaa guddisuuf waan kaa'effamedha. Egaa wixanni guyyaa sansalanni dabaa masaraa mootummaa keessatti haqaarame sun hojii irra oolu ture. Namni ergama kana galmaan gahuuf filatame dubartii maqaan ishee Laabroot Kamaal jedhamtudha. Hanga ammaatti yaadaa fi qorannoo akkasumas shakkii ummanni Oromoo irraa qabuun Laabroot Kamaal ergama ishitti kenname galmaan gahuuf nama Haacaaluu Hundeessaa mana Haacaaluu Hundeessaa deemtee haadha mana Haacaaluu Hundeessaa baga deette jettee akka eebbiftee ragaaleen tokko kan biyyarraa bahan ni mul'isa. Kunis kan ta'ameef karaa Haacaaluu Hundeessaa manaa itti baasanii lubbuu isaa gaaga'an keessaa daandii filatamedha. Booda Haacaaluun dubartii tana geggeessuuf manaa bahe. Mana bahee daandii irra osoo deemaa jiranii konkolaataan isaa bakka naannoo kondominiyeemii Galaan jedhamutti dhaabbatte. Maaliif akka dhaabbatte wanti beekamu hin jiru. Yookaan bakka Laamroot ergama ishii yookaan ammoo mootummaan Itoophiyaa bakka ergama isaa yookaan ammoo diraamaa isaa kan qopheesse takka jedhee itti jalqabuuf yookaan ammoo lubbuu artisti Haacaaluu Hundeessaa itti galaafachuuf iddoo qopheeffate kana ta'uu mala. Bakka konkolaataan dhaabbate kanatti umra itti godhuuf konkolaatichi akka dhaabbateedha. Shakkii fi wantoonni waan kana argisiisan kan bahaa jiran akka mul'isutti. Haacaaluun bakka kanatti rasaasan gama mirgaa irraan dhahame. Wanti asirratti beekamuu qabu konkolaachisaan Itoophiyaatti gama bitaatiin ta'a. Namni kun ammoo gama mirgaatiin ta'a. Kunis akka dhahamuu isaa irraa argamutti takkii dubartii Laamroot Kamaal jedhamtu tanatu artisti Haacaaluu Hundeessaa rasaasaan dhahe yookaan ammoo qaama akka artisti Haacaaluu Hundeessaa achi dhufuuf intala tana ajajetu rasaasaan dhahe ta'a. Garuu namni biraa Haacaaluun yeroo sanitti achi dhaquu isaa eenyutu beeka. Namni badhee dhufee dhahe sun Haacaaluun achi dhufee dhaabbachuu isaa akkamitti beeke? Kallattii fedheenuu haa ta'u dubartiin Laamroot Kamaal jedhamtu gaafii jedhaa hin baatu. Haacaaluun gootichi ilmi sabaa erga rasaasaan dhahame yoo xinnaate osoo mana yaalaa hin geeffamin sa'aatii tokko walakkaa ol ture. Laamroot Kamaal hiriyyaa Haacaaluu Hundeessaa nama Engiduu jedhamuuf bilbiltee rasaasaan dhahamuu isaa himte. Garuu yeroo Engiduun eessatti dhahame eessa jirta jedhee gaafatu namittiin tun yookaan ammoo dubartiin tun atuu beekta bakka jiru jechuun bilbila gurratti cufatte. Odeeffannoo fi qorannoo hanga ammaatti geggeessineen wanti nuti arganne. Kana booda hiriyoonni Haacaaluu Komishinara Poolisii Oromiyaa Komishinar Dachaas Bitimaatti bilbiluun yeroo tutni Poolisii Oromiyaa lookeeshinii bilbila Haacaaluu Hundeessaa barbaadanii yeroo bakka san gahanitti Haacaaluun dhigni isaa dhangala'ee du'a afaan irra gahee ture. Kunis kan mul'isu Haacaaluu Hundeessaa akka ajjeefamuuf yookaan ammoo akka du'uuf akka lubbuun isaa hin baraaramneef gochaa raawwatamedha.
Artisti Haacaaluu Hundeessaa osoo battala dhahame sanitti fuudhamee hospitaala yookaan mana yaalaa kan gahu ta'e har'a uummata Oromoo miliyoona jidduutti lubbuun argama ture. Haacaaluun nama isa ajjeeses eenyu akka ta'e akka inni himuu hin dandeenyetti dhiiga keessaa fixanii booda akka bilbilan ragaan ni mul'isa. Haaceen achi booda yeroo dhumaatiif hospitaala Xuunesh Beejingitti addunyatti nagaa dhaammatee addunyaa har'aa tanaan gargar bahe. Lamroot Kamaal eenyu waliin hidhata qabdi. Ergama kana eenyutu itti kenne gaafii uummata Oromooti. Dubartiin tun dhalattuu magaalaa Ambooti. Garuu afaan Oromoo haasa'uu akka hin dandeenyedha odeeffannoon dhimma ishee irratti qabu kan mul'isu. Abbaan ishee argate lubbuun akka hin jirre akkasumas isheenis yuunivarsiitii Amboo irraa diviloopimentii edda maanaajimentiidhaan akka eebbifamtedha ragaan dhimma ishee irratti Oromoon walitti qabate nus walitti qabanne. Gara Finfinnee akka ishiin galte kan godhe ammootu nama maqaan isaa Yohaannis Mitikkuu jedhamudha. Yohaannis Mitikkuu eenyu? Yohaannis Mitikkuu bulchaa godina Amboo durii ture. Bakka bu'aa paarlaamaa uummata Amboos ture. Amma ammoo humna tikaa magaalaa Finfinnee fi nama aangawa ol aanaa paartii Biltsiginnaa yookaan ammoo paartii muummicha ministeeraa dhiheenya kana hundeesse keessatti nama amanamaa fi nama waan muummicha ministeeraa itti kenne hojiirra oolchuun beekamuudha. Namichi kun Profeesar Mararaa Guddinaa fa'a wajjin filannoo irratti hirmaatee sagalee paartii Profeesar Mararaa Guddinaa fa'a hatuun TPLF nama kennaa turedha. Wantoonni badooma isaa eeran baay'eetu jira. Yeroo ammaa kana Yohaannis Mitikkuun haadha Laamroot wajjin walitti dhufeenya akka qabuudha kan qoranne. Namni kun ajjeefamuu artisti Haacaaluu Hundeessaatiif nama haala mijeesse yoo ta'u yeroo bakka ajjeechaa poolisoonni Oromiyaa dhaqqabanitti Laamroot to'achuuf yeroo jedhanitti akka ishiin hin to'atamne kan godhe qaama poolisii magaalaa Finfinnee kan achi ture kan ajaja Yohaannis Mitikkuu irraa fudhateedha. Hanga aduu har'aatti bakka Laamroot buute namni beeku hin jiru. Waamamtes hin gaafatamne. Kunis ergamni ajjeechaa gooticha Oromoo artist Haacaaluu Hundeessaa irratti ifatti kan labsame akka inni addunyaa tanarraa badu kan taasifamedha. Kanaan wal qabatee Lamroot Kamaal maaliif artist Haacaaluu Hundeessaa du'uu isaa eenyu akka ta'e maaliif ragaa bahuu dadhabe? Qaamni mootummaa qaamni nageenyaa kan battala sanitti achi ture dubartiin Lamroot Kamaal jedhamtu tun akka to'atamtuuf akka hin to'atamneef maaliif dhookke? Kun gaafii keenya hunda. Diraamaa mata dureen sansalata dabaa jedhamu kun reeffa Haacaaluu Hundeessaa halkan walakkaa qorannaaf gara hospitaala Paawulos geesse. Turtii sa'aatii 4 hospitaalicha keessa turetti rasaasa isa dhooyte reeffa isaa keessaa baasuun hin danda'amne. Akkaataa diraamaa hojjetanii gad bahansaniin xiyyiitiin reeffa isaa keessa jirtu sun yoo kan reeffa isaa keessaa baatu kan ta'u taate eenyu akka ta'e irra gahuun akka danda'amu waan beekaniif reeffa isaa keessaa xiyyiitii san baasuu hin barbaanne warri artistii Haacaaluu Hundeessaa du'aan uummata Oromoo dhabsiise. Ergamni itti aanu kan Yohaannis Mitikkuuti. Itti gaafatamaan humna tikaa magaalaa Finfinnee kun magaalaan Finfinnee dhimma kanaan wal qabatee akka hin to'atamneef atantamaan reeffa Haacaaluu Hundeessaa magaalaa Finfinnee keessaa baasuudha ture. Dachiin bariitee osoo sa'aatii 12 hin gahin reeffi hospitaalaa bahee gara Amboo qajeele. Yeroo kana ture Jawaar Muhammad, Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa fa'a reeffa wajjin gara Ambootti kan qajeelan. Hubadhu yaa Oromoo asirratti ammas ejjennoon yookaan ammoo diraamaan warri kun dalagee gad bahee akka hin gufanneef kan qajeelfamni garaagaraa darbaatii ture. Akkasumas ammootu Jawaar Muhammad akka to'atamuuf kan kallattiin kaa'amaa ture. Garuu osoo isaan hin fagaatin Jawaariin fa'a ajajni Finfinnee keessatti to'achuu darbe. Jawaar Muhammad uummata keessatti to'achuuf haalli hin mijjatu ture. Kana milkeessuuf reeffa of duuba deebisitu filatame. Iddoo kana akka taphataniif namoonni filataman ammoo Takkalaa Uumaatii fi pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaatu filatame.
itti gaafatamaa fi gahee qabaniin reeffa san gara duubaatti deebisanii akka Finfinnee keessatti haa awwaalamu jechuun tapha san akka taphatan qaamni isaanii ol jiru ajaje. Isaanis bilbiluun reeffi Finfinneetti akka awwaalamu deebisaa jedhanii gaafatan. Uummannis gammachuun fudhatee of duuba deebi'e. Karaa irratti reeffi mana Jawaar yookaan manuma Haacaaluu akka qubsiifamu walii galameeti ture. Jiddumaan haala hin beekamneen reeffi Haacaaluu Hundeessaa waajjira PP kan galma giddugala aadaa Oromoo cinaa jiru seene. Akkamitti akka seene, maaliif akka seene, akkamitti akka butame uummannis hin beekne. Garuu ammoo wantichi diraamaa ta'uu isaati yookaan ammoo karaa Jawaar Mohaammed fa'aa ittiin to'atanii uummata Oromoo irraa ittiin gaadi'an ta'uu isaati. Jawaariin fa'aas akka galma giddugala aadaa Oromootti dhufan godhame. Kunis haala geggeessaa Haacaaluu Hundeessaa irratti mari'annaa koottaa jedhanii yaamanii. Kan waamaniif mariif osoo hin taane to'annaa jala oolchanii diraamaa isaanii injifannoodhaan goolabuufi. Yeroo kana reeffi Haacaaluu waajjira PP galma giddugala aadaa Oromoo cinaa jiru jira. Jawaar Baqqalaa, Hamzaa Booranaa fi qeerroon muraasni konkolaataan galma giddugala aadaa Oromoo yeroo gahanitti eegdonni Jawaaris namni 8 hidhannoo guutuu wajjin Jawaariin faana achi gahe. Yeroo kana hunduu mootummaan Haacaaluun Finfinneetti awwaaluuf murteessuu isaatti gammadanii turan. Yeroo kana Jawaariin fa'a gara iddoo giddugala aadaa Oromoo karaa VIPtiin akka seenan itti himame. Ammas Jawaar fa'a sansalata isaan nyaachuuf diriirfame irra jiraachuu isaanii hin beekne ta'a yookaan ammoo beekanii wanti dhufe haa dhufu jedhanii kan itti seenan ta'a. Wanti beekamu hin jiru. Sirna geggeessaa gooticha sabaa aartistii Haacaaluu Hundeessaa irratti mari'achuuf akkuma ajajameen karaa VIPtiin gara dallawa galma giddugala aadaa Oromoo seenanii. Akka Jawaar fa'a yaadanitti sirni geggeessaa gootichaatiif galma giddugala aadaa Oromootti mari'atamuu hedaadha. Yeroo isaan balbala yookaan dallawa galmaa seenan poolisiin Oromiyaa akka Jawaar fa'a konkolaataa keessaa ba'an gaafate. Eegdonni Jawaar akka hiikkataniif poolisiin Jawaariin hiikkachiisi jedhanii akka itti himan odeeffannoon yookaan ammoo iccitiileen achirraa dhufan hedduun isaanii ni mul'isu. Jawaaris akkuma poolisoonni itti himaniin akka isaan hiikkatan eegdota isaa ajaje. Erga eegdonni Jawaar hiikkatanii booda poolisiin Oromiyaa namoota isa wajjin jiran Baqqalaa Garbaa maatii isaa dabalatee namoota 35 to'annaa jala oolfamuu itti hime. Garuu poolisiin Oromiyaa ajajatu itti kenname malee Jawaariin fa'a to'annaa jala oolchuu hin barbaadu ture. Kunis kan mul'isu Jawaariin fa'a sababa maaliitiif isaan to'annaa wanti isaan balleessan maali jedhanii wal mormaa turuu isaaniiti. Akkuma nama kamittuu sirna awwaalchaa gooticha ilma Hundeessaa Boonsaa irratti hirmaachuuf dhufe sababa kanaan poolisiin qaama gubbaa irraa isaan ajaje mormaatii turani. Yeroo poolisiin Oromiyaa Jawaariin hidhuun sirrii miti jettee qaama isaan ajaje falmuu eegaltu Kolonel Abiyyi Ahmed poolisii federaalaa ajajuun Lagahar bakka galmi giddugala aadaa Oromootti argamutti qajeelche. Poolisiin ajaja Abiyyiitiin dhufe kun waan nama argisiistu irraa mul'ata. Jawaar Mohaammed lubbuun qabanii yoo dadhaban ammoo galaafatanii deebi'uudha. Wal mormiin poolisii diktaatara Abiyyii fi poolisii Oromiyaa jidduu tureen dhukaasni banamee poolisiin Oromiyaa tokko lubbuun yoo darbu kaayyoon dhukaasaa poolisii federaalaa Jawaar Mohaammed wal jijjiiraa dhukaasaa keessatti galaafachuu ture. Yeroo kana Jawaar qarootummaa isaatiin fayyadamuun haalli deemaa jiru waan fokkisaa ta'eef Baqqalaa Garbaa wajjin jidduu seenuun dhukaasa dhaabsee ofii isaatiif dabarsee poolisii federaalaa kan Abiyyi ergeef of laate. Yeroo kana marsaan hawaasummaa fi uummanni Oromoo hundi Jawaar fa'a marfamuu dhagahem. Garuu yeroo san poolisiin federaalaa Jawaariin eegdota Jawaar Baqqalaa Garbaa fi maatii Baqqalaa Garbaa Hamzaa Booranaa fi namoota biroo to'atuun iddoo garaagaraatti hidhee ture. Wayita kana reeffi Haacaaluu Hundeessaa karaa duubaatiin dho'isaan bahee helikoophteraan fudhamee Gudar bakka faabrikaa xiyyiitiin itti oomishamu san biratti buusuun achi booda ammoo konkolaataan fuudhamee Amboo geeffame. Karaa biraatiinis ta'uu danda'a reeffi Haacaaluu Hundeessaa walumaa galatti fuudhamee
Amboo geeffame. Ergamni biraa kan itti aanu akka uummanni guutummaa biyya sanii keessatti odeeffannoo hin arganneef intarneeta ugguruu OMN cufuu ture. Kunis battala sanitti raawwate. Gaazexeessitoota mana hidhaatti guure. Wanti Wallaggatti ta'u, kan Arsitti ta'u, kan Baaleetti ta'u, kan Shawaa, Jimma, Walloo, Kamiseetti, Harargetti ta'u akka hin beekamneef gochi intarneetaa fi OMN cufuu kun raawwatame. Ammas diraamaan hin dhaabbanne. Dhimma ajjeefamuu artist Haacaaluu Hundeessaa akkasumas hidhamuu hooggantoota siyaasaa Oromoo irratti xiyyeeffata. Artist Haacaaluu Hundeessaa eenyuun ajjeefame? Akkamitti ajjeefame? Maaliif ajjeefame? Kaayyoon ajjechaa artist Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatameef maali? Kan jedhu waliin ilaalla. Hanga xumura qophii keenyaatti nu faana tura. Sansalata ajjechaa Haacaaluu Hundeessaa irraa kaasee hamma hidhamuu Jawaar Mohaammed fa'aatti kan diriirfame maaliif diriirfame? Ajjechaan Haacaaluu Hundeessaa waliin eenyuun maqaan ka'aa jira? Eenyuun raawwatame? Kaayyoon isaa hoo maali? Maaliif raawwatame? Qaamni ajjechaa kana irratti hirmaate eenyu kan jedhu waliin ilaalla. Sansalanni paartii Bilisiginnaa fi bulchiinsi isaa Abiyyi Ahmadiin diriire Haacaaluu Hundeessaa du'aan Jawaar Mohaammed hidhaan uummata Oromoo dhabsiise. Hanga ammaatti ajjeefamuu artist Haacaaluu Hundeessaa wajjin wal qabatee yaadota falmii saditu ka'aa jira. Artist Haacaaluu Hundeessaa eenyuun ajjeefame kan jedhu gama bulchiinsa Abiyyi Ahmadiin Haacaaluu Hundeessaa kan ajjeese qaama alaatiin ajjeefame yookaan qaama biyya alaattu ajjeese kan jedhudha. Kunis qaama alaa kan dantaa Itoophiyaa hidha guddicha Abbayyaa irratti qabdu balleessuu barbaadutu biyya keessaa gantoota bitee yookaan isa warra baandaa jedhamu san bitee ajjeese kan jedhudha. Kan biraa ammootu warra qabsoo ummataatiin aangoo mootummaa irraa folqoffame isa Wayyaanee jedhamutu ajjeese kan jedhudha. Yaadni kun lamaan yaadota mootummaa Abbaa Irree kan biyya Itoophiyaa jedhamtu san bulchaa jiruun ka'aa jirudha. Hanga ammaattis ka'eedha. Kan biraa ammootu yaadni sadaffaan ka'u mootummaa nafxanyaa fi nafxanyatu ajjeese yaada jedhudha. Mootummaa nafxanyaa gaafa jedhu bulchiinsa Abiyyi Ahmad dabalateeti. Nafxanyaan warra isa deeggaranii fi warra Itoophiyaa takkatti leellisuuf ijaaramantu artist Haacaaluu Hundeessaa du'aan Jawaar Mohaammed fa'aammootu hidhaan dhabamsiise kan jedhu. Reeffi Haacaaluu Hundeessaa osoo uummanni Oromoo u'uu jedhu afaan qawweetiin maatii doorsanii Ambootti awwaallaa jedhanii akka Ambootti awwaalamu taasisanii. Kunis nafxanyoota magaalaa Finfinnee keessa qubatan mufachiisuu dhabuuf waan hojjetamedha. Awwaalcha isaa booda Koloneel Abiyyi Ahmad reenjarii waraanaa godhachuudhaan dhaadataati oole. Kunis gammachuu diraamaa hojjetamee injifannoon xumuruu isaanii argisiisuudhaafi. Jechoota yeroo san Koloneel Abiyyi Ahmad fayyadamaa ture keessaa warra FB'n qabsaa'aa turee fi qabsoo isaanis to'annee jirra jechuun dhaadataati ture. Shimallis Abdiisaa TV Oromiyaa irratti shanetu ajjeesee jedhee lallabaati ture. Kaansarii shanee yeroon itti balleessinu amma jedhe. Kunis abbaa irrummaa isaanii daran cimsatanii Itoophiyaa Minilik ijaaruuf waan itti deemaa jiran argisiisuudhaafi. Diraamaa kana keessatti gahee guddaa namni taphataa ture akka uummanni Oromoo shakkutti Koloneel Abiyyi Ahmad, Takkalaa Uumaa, Shimallis Abdiisaa, Yohaannis Bitikkuu fi nafxanyoota masaraa kiiloo 4 guutteedha. Iskiriptii diraamaa kanaa kan barreesse Daani'eel Kibrat yookaan ammootu nama biraa ta'uu danda'a. Sababbiin isaa yeroo baay'ee irra deddeebiin kan Oromoo arrabsiisaa ture nama Daani'eel Kibrat jedhamu kana akka ta'e wal nama hin gaafachiisu. Kan biraa humni tikaa magaalaa Finfinnee Yohaannis Bitikkuu kun akka Haacaaluun wareegame kaasee hamma gaafa inni awwaalamutti maatii Haacaaluu Hundeessaa irraa adda hin baane. Kunis akka maatiin kun uummata Oromoo wajjin wal argee waa'ee awwaalcha ilma isaanii irratti hin mari'anneef waan godhamedha. Adeemsi sansalata dabaa kun hundi waan itti yaadamee raawwatamedha. Kunis sababoota mataa isaa qaba. Sansalata dabaa diriirfame kana irraa kan fayyadamu tokko bulchiinsa Koloneel Abiyyi Ahmadiin. Bulchiinsi isaa akkuma duratti kaafne fulbaana 30 booda aangoo heerummaa hin qabu. Osoo uummanni mormu alseerummaan aangoo mootummaa dhuunfate. Kanas Jawaar Mohaammed dabalatee uummanni Oromoo guutuun falmaati ture. Namoota aangoo isaa
kana morman hunda du'aa fi hidhaan adabee aangoo isaa irra turuuf gochaa hojjeta turedha. Kan biraa ammoo artisti Haacaaluu Hundeessaa yeroo lubbuun jirutti masaratti yaamamee akka muummicha ministeeraa wajjin mari'ateen odeeffannoo yookaan iccitiin bahaa jiru ni argisiisa. Yeroo sanittis muummichi ministeeraa marii daqiiqaa 10 artisti Haacaaluu Hundeessaa wajjin taasiseen waggoota 10 dhufan kana kan bulchu ana kanaaf bulchiinsa kiyya hin mormin yoon didde waan sitti argisiisu jira akka inni jedhe iccitiin achi keessaa bahuu ni argisiisa. Kunis kan raawwatameef waan artisti Haacaaluu Hundeessaa sirna isaa mormaa tureef diraamaa kana keessatti isa galaafachuu filatanii. Warra Itoophiyaa ijaaruu barbaadu, warra biyya san balleessuu barbaaduu fi warra siidaa Minilik akka hin buqqaane barbaadu ajjechaan artisti Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatame kun isaaniif bu'aa olaanaa argamsiisa. Kan biraa ammoo warra sabboonummaa Oromoo arguu fi dhaga'uu hin feene kanneen akka Abiyyi Ahmad fa'a ajjeefamuun artisti Haacaaluu Hundeessaa bu'aa guddaa qabaafi. Warri kun ajjeefamuun Haacaaluu isaaniif hara galfiidha, boqonnaadha. Haacaaluun ajjeefamuun kaayyoo isaanii tan Minilik ijaaruu keessatti shora qabam. Haacaaluun ummata Oromootiif mallattoo biyyaalessaa akka ta'ee fi wallee isaatiin ummanni akka dammaqu waan beekaniif bakka san jaamsanii kaayyoo isaanii tarkaanfachiisuuf waan hojjetanidha. Kanas ta'e sana artisti Haacaaluu Hundeessaa lubbuun isaa dabarteen har'aam Jawaar Mohaammed, Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa akkasumas hooggantoota adda bilisummaa Oromoo fi qeerroon hedduun mana hidhaa bulchiinsa Abiyyi Ahmad jalatti hidhamanii dararamaati jiru. Ummanni Oromoo kutaalee Oromiyaa hunda keessatti guyyaa gara guyyaatti raayyaa ittisa biyyaa humna addaa poolisii Oromiyaa dhiheenya eebbifamanii bahan kan afaan halagaa qofa dubbatan isaan ummata Oromootti bobbaafamanii halkanii guyyaan ummanni Oromoo wareegamaati jira, hidhamaa jira, akkasumas reebamaa jira, qaamni isaas hir'ataatii jira. Kunis ta'ee jedhamee waan mootummaa biyya bulchaa jiru kanaan raawwatameedha. Yeroo ammaa kana bulchiinsi Dr. Abiyyi Ahmad Itoophiyaa keessatti olaantummaa abbaa irrummaa isaa mul'isuudhaan hanga maal fiddan maal taatan jechuutti nama gaheedha. Artisti Haacaaluu Hundeessaa Finfinnee keessatti akka hin awwaalamneef nama ifaan ifatti baaseedha. Kunis akkuma duratti jenne magaalaa Finfinnee akka ummanni Oromoo hin to'anneef akka ummanni Oromoo eenyu ajjeefame kan jedhu. Gama bulchiinsa Abiyyi Ahmadiin Haacaaluu Hundeessaa kan ajjeese qaama alaatiin ajjeefame yookaan qaama biyya alaattuu ajjeese kan jedhudha. Kunis qaama alaa kan dantaa Itoophiyaa hidha guddicha Abbayyaa irratti qabdu balleessuu barbaadutu biyya keessaa gantoota bitee yookaan isa warra baandaa jedhamu san bitee ajjeese kan jedhudha. Kan biraa ammootu warra qabsoo ummataatiin aangoo mootummaa irraa folqoffame isa wayyaanee jedhamutu ajjeese kan jedhudha. Yaadni kun lamaan yaadota mootummaa abbaa irree kan biyya Itoophiyaa jedhamtu san bulchaa jiruun ka'aa jirudha. Hanga ammaattis ka'eedha. Kan biraa ammootu yaadni sadaffaan ka'u mootummaa nafxanyaa fi nafxanyatu ajjeese yaada jedhudha. Mootummaa nafxanyaa gaafa jedhu bulchiinsa Abiyyi Ahmad dabalateeti. Nafxanyaan warra isa deeggaranii fi warra Itoophiyaa takkatti leellisuuf ijaaramantu artist Haacaaluu Hundeessaa du'aan Jawaar Mohaammed kan qabatee fi sansalata ajjechaa kanaan diriirfame kan qorataa jirudha. Qorannaan hanga ammaatti ummanni Oromoo geggeessaa tureen ajjeefamuu Haacaaluu Hundeessaa hidhamuu Jawaar Mohaammed masaraa mootummaa keessatti kan itti yaadamee waan raawwatame akka ta'e ragaaleen hedduun argisiisaatii jiru. Kunis sababa mataa isaa qaba. Sirni bulchiinsa Abiyyi Ahmadii fi paartiin isaa fulbaana 30 booda akka barri bulchiinsi isaa dhumatu beekamaadha. Fulbaana 30 booda ummanni Oromoo isa balleessuuf deema. Osoo ummanni isaa fi paartii isaa hin balleessin dursee hoogganotaa fi namoota jajjaboo Oromoon qabdu balleessuuf diraamaa daayireektarri isaa dadhabaa ta'e tokkoon qopheessee Oromoo balleessuuf gabbaa'e. Diraamaa Abiyyi Ahmad kaabinee isaa wajjin qopheesse BBS sansalata dabaaf diriirfame jedhee maqaa moggaasee fi jira. Diraamaa nama Oromoo akka ija isaatti Oromoon laalu tokko ajjeesuuf qopheeffate kanas kan afaan bu'e gooticha Oromoo artiste Haacaaluu Hundeessaati.
kaayyoon artist Haacaaluu Hundeessaa sansalata dabaa kana keessatti filatameef sabboonummaa Oromoo dhahuuf Oromummaa xinneessuu fi nafxanyummaa fi Itoophiyaa guddisuuf waan kaa'effamedha. Egaa wixanni guyyaa sansalanni dabaa masaraa mootummaa keessatti haqaarame sun hojii irra oolu ture. Namni ergama kana galmaan gahuuf filatame dubartii maqaan isii Laabroot Kamaal jedhamtudha. Hanga ammaatti yaadaa fi qorannoo akkasumas shakkii uummanni Oromoo irraa qabuun Laabroot Kamaal ergama ishitti kenname galmaan gahuuf nama Haacaaluu Hundeessaa mana Haacaaluu Hundeessaa deemtee haadha mana Haacaaluu Hundeessaa baga deette jettee akka eebbiftee ragaaleen tokko kan biyyarraa bahan ni mul'isa. Kunis kan ta'ameef karaa Haacaaluu Hundeessaa manaa itti baasanii lubbuu isaa gaaga'an keessaa daandii filatamedha. Artist booda Haacaaluun dubartii tana geggeessuuf manaa bahee daandii irra osoo deemaa jiranii konkolaataan isaa bakka naannoo kondominiyeemii Galaan jedhamutti dhaabbatte. Maaliif akka dhaabbatte wanti beekamu hin jiru. Yookaan bakka Laamroot ergama ishii yookaan ammoo mootummaan Itoophiyaa bakka ergama isaa yookaan ammoo diraamaa isaa kan qopheesse takka jedhee itti jalqabuuf yookaan ammoo lubbuu artistii Haacaaluu Hundeessaa itti galaafachuuf iddoo qopheeffate kana ta'uu mala. Bakka konkolaataan dhaabbate kanatti xumura itti godhuuf konkolaatichi akka dhaabbatedha. Shakkii fi wantoonni waan kana argisiisan kan bahaa jiran akka mul'isutti. Haacaaluun bakka kanatti rasaasan gama mirgaa irraan dhahame. Wanti asirratti beekamuu qabu konkolaachisaan Itoophiyaatti gama bitaatiin ta'a. Namni kun ammoo gama mirgaatiin ta'a. Kunis akka dhahamuu isaa irraa argamutti takkii dubartii Laamroot Kamaal jedhamtu tanatu artistii Haacaaluu Hundeessaa rasaasaan dhahe yookaan ammoo qaama akka artistii Haacaaluu Hundeessaa achi dhufuuf intala tana ajajetu rasaasaan dhahe ta'a. Garuu namni biraa Haacaaluun yeroo sanitti achi dhaquu isaa eenyutu beeka. Namni badhee dhufee dhahe sun Haacaaluun achi dhufee dhaabbachuu isaa akkamitti beeke? Kallattii fedheenuu haa ta'u dubartiin Laamroot Kamaal jedhamtu gaafii jira hin baatu. Haacaaluun gootichi ilmi sabaa erga rasaasaan dhahame yoo xinnaate osoo mana yaalaa hin geeffamin sa'aatii tokko walakkaa ol ture. Laamroot Kamaal hiriyyaa Haacaaluu Hundeessaa nama Engiduu jedhamuuf bilbiltee rasaasaan dhahamuu isaa himte. Garuu yeroo Engiduun eessatti dhahame eessa jirta jedhee gaafatu namittiin tun yookaan ammoo dubartiin tun atuu beekta bakka jiru jechuun bilbila gurratti cufatte. Odeeffannoo fi qorannoo hanga ammaatti geggeessineen wanti nuti arganne. Kana booda hiriyoonni Haacaaluu Komishinara Poolisii Oromiyaa Komishinar Dachaas Bitimaatti bilbiluun yeroo tutni Poolisii Oromiyaa lookeeshinii bilbila Haacaaluu Hundeessaa barbaadanii yeroo bakka san gahanitti Haacaaluun dhigni isaa dhangala'ee du'a afaan irra gahee ture. Kunis kan mul'isu Haacaaluu Hundeessaa akka ajjeefamuuf yookaan ammoo akka du'uuf akka lubbuun isaa hin baraaramneef gochaa raawwatamedha. Artistii Haacaaluu Hundeessaa osoo battala dhahame sanitti fuudhamee hospitaala yookaan mana yaalaa kan gahu ta'e har'a uummata Oromoo miliyoona jidduutti lubbuun argama ture. Haacaaluun nama isa ajjeeses eenyu akka ta'e akka inni himuu hin dandeenyetti dhiiga keessaa fixanii booda akka bilbilan ragaan ni mul'isa. Haaceen achi booda yeroo dhumaatiif hospitaala Xuunesh Beejingitti addunyatti nagaa dhaammatee addunyaa har'aa tanaan gargar bahe. Laamroot Kamaal eenyu waliin hidhata qabdi? Ergama kana eenyutu itti kenne gaafii uummata Oromooti. Dubartiin tun dhalattuu magaalaa Ambooti. Garuu afaan Oromoo haasa'uu akka hin dandeenyedha odeeffannoon dhimma ishee irratti qabu kan mul'isu. Abbaan ishee argate lubbuun akka hin jirre akkasumas isheenis yuunivarsiitii Amboo irraa diviloopimentii edda maanaajimentiidhaan akka eebbifamtedha ragaan dhimma ishee irratti Oromoon walitti qabatee nus walitti qabanne. Gara Finfinnee akka ishiin galte kan godhe ammootu nama maqaan isaa Yohaannis Mitikkuu jedhamudha. Yohaannis Mitikkuu eenyu? Yohaannis Mitikkuu bulchaa godina Amboo durii ture. Bakka bu'aa paarlaamaa uummata Amboos ture. Amma ammoo humna tikaa magaalaa Finfinnee fi nama aangawa ol aanaa paartii Biltsiginnaa yookaan ammoo
paartii muummicha ministeeraa dhiheenya kana hundeesse keessatti nama amanamaa fi nama waan muummicha ministeeraa itti kenne hojiirra oolchuun beekamuudha. Namichi kun Profeesar Mararaa Guddinaa fa'a wajjin filannoo irratti hirmaatee sagalee paartii Profeesar Mararaa Guddinaa fa'a hatuun TPLF nama kennaa turedha. Wantoonni badooma isaa eeran baay'eetu jira. Yeroo ammaa kana Yohaannis Mitikkum haadha Laamroot wajjin walitti dhufeenya akka qabuudha kan qoranne. Namni kun ajjeefamuu artisti Haacaaluu Hundeessaatiif nama haala mijeesse yoo ta'u yeroo bakka ajjeechaa poolisoonni Oromiyaa dhaqqabanitti Laamroot to'achuuf yeroo jedhanitti akka ishiin hin to'atamne kan godhe qaama poolisii magaalaa Finfinnee kan achi ture kan ajaja Yohaannis Mitikkoo irraa fudhateedha. Hanga aduu har'aatti bakka Laamroot buute namni beeku hin jiru, waamamtes hin gaafatamne. Kunis ergamni ajjeechaa gooticha Oromoo artist Haacaaluu Hundeessaa irratti ifaaf ifatti kan labsame akka inni addunyaa tanarraa badu kan taasifameedha. Kanaan wal qabatee Laamroot Kamaal maaliif artist Haacaaluu Hundeessaa du'uu isaa eenyu akka ta'e maaliif ragaa bahuu dadhabe? Qaamni mootummaa qaamni nageenyaa kan battala sanitti achi ture dubartiin Laamroot Kamaal jedhamtu tun akka to'atamtuuf akka hin to'atamneef maaliif dhookke? Kun gaafii keenya hunda. Diraamaa mata dureen sansalata dabaa jedhamu kun reeffa Haacaaluu Hundeessaa halkan walakkaa qorannaaf gara hospitaala Paawulos geesse. Turtii sa'aatii 4 hospitaalicha keessa turetti rasaasa isa dhooyte reeffa isaa keessaa baasuun hin danda'amne. Akkaataa diraamaa hojjetanii gad bahansaniin xiyyiitiin reeffa isaa keessa jirtu sun yoo kan reeffa isaa keessaa baatu kan ta'u taate eenyu akka ta'e irra gahuun akka danda'amu waan beekaniif reeffa isaa keessaa xiyyiitii san baasuu hin barbaanne warri artisti Haacaaluu Hundeessaa du'aan uummata Oromoo dhabsiise. Ergamni itti aanu kan Yohaannis Mitikkooti. Itti gaafatamaan humna tikaa magaalaa Finfinnee kun magaalaan Finfinnee dhimma kanaan wal qabatee akka hin to'atamneef atantamaan reeffa Haacaaluu Hundeessaa magaalaa Finfinnee keessaa baasuudha ture. Dachiin bariitee osoo sa'aatii 12 hin gahin reeffi hospitaalaa bahee gara Amboo qajeele. Yeroo kana ture Jawaar Muhammad, Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa fa'a reeffa wajjin gara Ambootti kan qajeelan. Hubadhu yaa Oromoo asirratti ammas ejjennoon yookaan ammoo diraamaan warri kun dalagee gad bahee akka hin gufanneef kan qajeelfamni garagaraa darbaatii ture. Akkasumas ammootu Jawaar Muhammad akka to'atamuuf kan kallattiin kaa'amaa ture. Garuu osoo isaan hin fagaatin Jawaariin fa'a ajajni Finfinnee keessatti to'achuu darbe. Jawaar Muhammad ummata keessatti to'achuuf haalli hin mijjatu ture. Kana milkeessuuf reeffa of duuba deebisitu filatame. Iddoo kana akka taphataniif namoonni filataman ammoo Takkalaa Uumaatii fi pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaatu filatame. Itti gaafatamaa fi gahee qabaniin reeffa san gara duubaatti deebisanii akka Finfinnee keessatti haa awwaalamu jechuun tapha san akka taphatan qaamni isaanii ol jiru ajaje. Isaanis bilbiluun reeffi Finfinneetti akka awwaalamu deebisaa jedhanii gaafatan. Uummannis gammachuun fudhatee of duuba deebi'e. Karaa irratti reeffi mana Jawaar yookaan manuma Haacaaluu akka qubsiifamu walii galameeti ture. Jiddumaan haala hin beekamneen reeffi Haacaaluu Hundeessaa waajjira PP kan galma giddu gala aadaa Oromoo cinaa jiru seene. Akkamitti akka seene, maaliif akka seene, akkamitti akka butame uummannis hin beekne. Garuu ammoo wantichi diraamaa ta'uu isaati yookaan ammoo karaa Jawaar Muhammad fa'a ittiin to'atanii uummata Oromoo irraa ittiin gaadi'an ta'uu isaati. Jawaariin fa'as akka galma giddu gala aadaa Oromootti dhufan godhame. Kunis haala geggeessaa Haacaaluu Hundeessaa irratti mari'annaa koottaa jedhanii yaamanii. Kan waamaniif mariif osoo hin taane to'annaa jala oolchanii diraamaa isaanii injifannoodhaan goolabuufi. Yeroo kana reeffi Haacaaluu waajjira PP galma giddu gala aadaa Oromoo cinaa jiru jiraam. Jawaar, Baqqalaa, Hamzaa Booranaa fi qeerroon muraasni konkolaataan galma giddu gala aadaa Oromoo yeroo gahanitti eegdonni Jawaaris namni 8 hidhannoo guutuu wajjin
Jawaariin faana achi gaheem. Uummanni Oromoo guutummaan kan qabatee fi sansalata ajjechaa kanaan diriirfame kan qorataa jirudha. Qorannaan hanga ammaatti uummanni Oromoo geggeessaa tureen ajjeefamuu Haacaaluu Hundeessaa hidhamuu Jawaar Mohaammed masaraa mootummaa keessatti kan itti yaadamee waan raawwatame akka ta'e ragaaleen hedduun argisiisaati jiru. Kunis sababa mataa isaa qaba. Sirni bulchiinsa Abiyyi Ahmedii fi paartiin isaa fulbaana 30 booda akka barri bulchiinsi isaa dhumatu beekamaadha. Fulbaana 30 booda uummanni Oromoo isa balleessuuf deema. Osoo uummanni isaa fi paartii isaa hin balleessin dursee hoogganotaa fi namoota jajjaboo Oromoon qabdu balleessuuf diraamaa daayireektarri isaa dadhabaa ta'e tokkoon qopheessee Oromoo balleessuuf gabba'e. Diraamaa Abiyyi Ahmed kaabinee isaa wajjin qopheesse BBS sansalata dabaaf diriirfame jedhee maqaa moggaaseefii jira. Diraamaa nama Oromoo akka ija isaatti Oromoon ilaalu tokko ajjeesuuf qopheeffate kanas kan afaan bu'e gooticha Oromoo artiste Haacaaluu Hundeessaati. Kaayyoon artiste Haacaaluu Hundeessaa sansalata dabaa kana keessatti filatameef sabboonummaa Oromoo dhahuuf Oromummaa xinneessuu fi nafxanyummaa fi Itoophiyaa guddisuuf waan kaa'effamedha. Egaa wixanni guyyaa sansalanni dabaa masaraa mootummaa keessatti haqaarame sun hojii irra oolu ture. Namni ergama kana galmaan gahuuf filatame dubartii maqaan ishee Laabroot Kamaal jedhamtudha. Hanga ammaatti yaadaa fi qorannoo akkasumas shakkii uummanni Oromoo irraa qabuun Laabroot Kamaal ergama ishitti kenname galmaan gahuuf nama Haacaaluu Hundeessaa mana Haacaaluu Hundeessaa deemtee haadha mana Haacaaluu Hundeessaa baga deette jettee akka eebbiftee ragaaleen tokko tokko kan biyyarraa bahan ni mul'isa. Kunis kan ta'ameef karaa Haacaaluu Hundeessaa manaa itti baasanii lubbuu isaa gaaga'an keessaa daandii filatamedha. Booda Haacaaluun dubartii tana geggeessuuf manaa bahee daandii irra osoo deemaa jiranii konkolaataan isaa bakka naannoo kondominiyeemii Galaan jedhamutti dhaabbatte. Maaliif akka dhaabbatte wanti beekamu hin jiru. Yookaan bakka Laamroot ergama ishii yookaan ammoo mootummaan Itoophiyaa bakka ergama isaa yookaan ammoo diraamaa isaa kan qopheesse takka jedhee itti jalqabuuf yookaan ammoo lubbuu artistii Haacaaluu Hundeessaa itti galaafachuuf iddoo qopheeffate kana ta'uu mala. Bakka konkolaataan dhaabbate kanatti xumura itti godhuuf konkolaatichi akka dhaabbatedha. Shakkii fi wantoonni waan kana argisiisan kan bahaa jiran akka mul'isutti. Haacaaluun bakka kanatti rasaasan gama mirgaa irraan dhahame. Wanti asirratti beekamuu qabu konkolaachisaan Itoophiyaatti gama bitaatiin ta'a. Namni kun ammoo gama mirgaatiin ta'a. Kunis akka dhahamuu isaa irraa argamutti takkii dubartii Laamroot Kamaal jedhamtu tanatu artistii Haacaaluu Hundeessaa rasaasaan dhahe yookaan ammoo qaama akka artistii Haacaaluu Hundeessaa achi dhufuuf intala tana ajajetu rasaasaan dhahe ta'a. Garuu namni biraa Haacaaluun yeroo sanitti achi dhaquu isaa eenyutu beeka. Namni badhee dhufee dhahe sun Haacaaluun achi dhufee dhaabbachuu isaa akkamitti beeke? Kallattii fedheenuu haa ta'u dubartiin Laamroot Kamaal jedhamtu gaafii jira hin baatu. Haacaaluun gootichi ilmi sabaa erga rasaasaan dhahame yoo xinnaate osoo mana yaalaa hin geeffamin sa'aatii tokko walakkaa ol ture. Laamroot Kamaal hiriyyaa Haacaaluu Hundeessaa nama Engiduu jedhamuuf bilbiltee rasaasaan dhahamuu isaa himte. Garuu yeroo Engiduun eessatti dhahame eessa jirta jedhee gaafatu namittiin tun yookaan ammoo dubartiin tun atuu beekta bakka jiru jechuun bilbila gurratti cufatte. Odeeffannoo fi qorannoo hanga ammaatti geggeessineen wanti nuti arganne. Kana booda hiriyoonni Haacaaluu Komishinara Poolisii Oromiyaa Komishinar Dachas Bitimaatti bilbiluun yeroo tutni Poolisii Oromiyaa lookeeshinii bilbila Haacaaluu Hundeessaa barbaadanii yeroo bakka san gahanitti Haacaaluun dhiigni isaa dhangala'ee du'a afaan irra gahee ture. Kunis kan mul'isu Haacaaluu Hundeessaa akka ajjeefamuuf yookaan ammoo akka du'uuf akka lubbuun isaa hin baraaramneef gochaa raawwatamedha.
artisti Haacaaluu Hundeessaa osoo battala dhahame sanitti fuudhamee hospitaala yookaan mana yaalaa kan gahu ta'e har'a uummata Oromoo miliyoona jidduutti lubbuun argama ture. Haacaaluun nama isa ajjeeses eenyu akka ta'e akka inni himuu hin dandeenyetti dhiiga keessaa fixanii booda akka bilbilan ragaan ni mul'isa. Haaceen achi booda yeroo dhumaatiif hospitaala Xuunesh Beejingitti addunyatti nagaa dhaammatee addunyaa har'aa tanaan gargar bahe. Lamroot Kamaal eenyu waliin hidhata qabdi. Ergama kana eenyutu itti kenne gaafii uummata Oromooti. Dubartiin tun dhalattuu magaalaa Ambooti. Garuu afaan Oromoo haasa'uu akka hin dandeenyedha odeeffannoon dhimma ishee irratti qabu kan mul'isu. Abbaan ishee argate lubbuun akka hin jirre akkasumas isheenis yuunivarsiitii Amboo irraa diviloopimentii edda maanaajimentiidhaan akka eebbifamtedha ragaan dhimma ishee irratti Oromoon walitti qabate nus walitti qabanne. Gara Finfinnee akka ishiin galte kan godhe ammootu nama maqaan isaa Yohaannis Mitikkuu jedhamudha. Yohaannis Mitikkuu eenyu? Yohaannis Mitikkuu bulchaa godina Amboo durii ture. Bakka bu'aa paarlaamaa uummata Amboos ture. Amma ammoo humna tikaa magaalaa Finfinnee fi nama aangawa ol aanaa paartii Biltsiginnaa yookaan ammoo paartii muummicha ministeeraa dhiheenya kana hundeesse keessatti nama amanamaa fi nama waan muummicha ministeeraa itti kenne hojiirra oolchuun beekamuudha. Namichi kun Profeesar Mararaa Guddinaa fa'a wajjin filannoo irratti hirmaatee sagalee paartii Profeesar Mararaa Guddinaa fa'a hatuun TPLF nama kennaa turedha. Wantoonni badooma isaa eeran baay'eetu jira. Yeroo ammaa kana Yohaannis Mitikkuu haadha Laamroot wajjin walitti dhufeenya akka qabuudha kan qoranne. Namni kun ajjeefamuu artisti Haacaaluu Hundeessaatiif nama haala mijeesse yoo ta'u yeroo bakka ajjeechaa poolisoonni Oromiyaa dhaqqabanitti Laamroot to'achuuf yeroo jedhanitti akka ishiin hin to'atamne kan godhe qaama poolisii magaalaa Finfinnee kan achi ture kan ajaja Yohaannis Mitikkuu irraa fudhateedha. Hanga aduu har'aatti bakka Laamroot buute namni beeku hin jiru. Waamamtes hin gaafatamne. Kunis ergamni ajjeechaa gooticha Oromoo artist Haacaaluu Hundeessaa irratti ifaaf ifatti kan labsame akka inni addunyaa tanarraa badu kan taasifamedha. Kanaan wal qabatee Laamroot Kamaal maaliif artist Haacaaluu Hundeessaa du'uu isaa eenyu akka ta'e maaliif ragaa bahuu dadhabe? Qaamni mootummaa qaamni nageenyaa kan battala sanitti achi ture dubartiin Laamroot Kamaal jedhamtu tun akka to'atamtuuf akka hin to'atamneef maaliif dhoogge? Kun gaafii keenya hunda. Diraamaa mata dureen sansalata dabaa jedhamu kun reeffa Haacaaluu Hundeessaa halkan walakkaa qorannaaf gara hospitaala Paawulos geesse. Turtii sa'aatii 4 hospitaalicha keessa turetti rasaasa isa dhooyte reeffa isaa keessaa baasuu hin danda'amne. Akkaataa diraamaa hojjetanii gad bahansanii xiyyiitiin reeffa isaa keessa jirtu sun yoo kan reeffa isaa keessaa baatu kan ta'u taate eenyu akka ta'e irra gahuun akka danda'amu waan beekaniif reeffa isaa keessaa xiyyiitii san baasuu hin barbaanne warri artisti Haacaaluu Hundeessaa du'aan uummata Oromoo dhabsiise. Ergamni itti aanu kan Yohaannis Mitikkuuti. Itti gaafatamaan humna tikaa magaalaa Finfinnee kun magaalaan Finfinnee dhimma kanaan wal qabatee akka hin to'atamneef atantamaan reeffa Haacaaluu Hundeessaa magaalaa Finfinnee keessaa baasuudha ture. Dachiin bariitee osoo sa'aatii 12 hin gahin reeffi hospitaalaa bahee gara Amboo qajeele. Yeroo kana ture Jawaar Muhammad, Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa fa'a reeffa wajjin gara Ambootti kan qajeelan. Hubadhu yaa Oromoo asirratti ammas ejjennoon yookaan ammoo diraamaan warri kun dalagee gad bahee akka hin gufanneef kan qajeelfamni garaagaraa darbaatii ture. Akkasumas ammootu Jawaar Muhammad akka to'atamuuf kan kallattiin kaa'amaa ture. Garuu osoo isaan hin fagaatin Jawaariin fa'a ajajni Finfinnee keessatti to'achuu darbe. Jawaar Muhammad uummata keessatti to'achuuf haalli hin mijjatu ture. Kana milkeessuuf reeffa of duuba deebisitu filatame. Iddoo kana akka taphataniif namoonni filataman ammoo Takkalaa Uumaatii fi pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaattuu filatame.
itti gaafatamaa fi gahee qabaniin reeffa san gara duubaatti deebisanii akka Finfinnee keessatti haa awwaalamu jechuun tapha san akka taphatan qaamni isaanii ol jiru ajaje. Isaanis bilbiluun reeffi Finfinneetti akka awwaalamu deebisaa jedhanii gaafatan. Uummannis gammachuun fudhatee of duuba deebi'e. Karaa irratti reeffi mana Jawaar yookaan manuma Haacaaluu akka qubsiifamu walii galameeti ture. Jiddumaan haala hin beekamneen reeffi Haacaaluu Hundeessaa waajjira PP kan galma giddugala aadaa Oromoo cinaa jiru seene. Akkamitti akka seene, maaliif akka seene, akkamitti akka butame uummannis hin beekne. Garuu ammoo wantichi diraamaa ta'uu isaati yookaan ammoo karaa Jawaar Mohaammed fa'a ittiin to'atanii uummata Oromoo irraa ittiin gaadi'an ta'uu isaati. Jawaariin fa'aas akka galma giddugala aadaa Oromootti dhufan godhame. Kunis haala geggeessaa Haacaaluu Hundeessaa irratti mari'annaa koottaa jedhanii yaamanii. Kan waamaniif mariif osoo hin taane to'annaa jala oolchaniin diraamaa isaanii injifannoodhaan goolabuufi. Yeroo kana reeffi Haacaaluu waajjira PP galma giddugala aadaa Oromoo cinaa jiru jira. Jawaar Baqqalaa, Hamzaa Booranaa fi qeerroon muraasni konkolaataan galma giddugala aadaa Oromoo yeroo gahanitti eegdonni Jawaaris namni 8 hidhannoo guutuu wajjin Jawaariin faana achi gahe. Yeroo kana hunduu mootummaan Haacaaluun Finfinneetti awwaaluuf murteessuu isaatti gammadanii turan. Yeroo kana Jawaariin fa'a gara iddoo giddugala aadaa Oromoo karaa VIPtiin akka seenan itti himame. Ammas Jawaar fa'a sansalata isaan nyaachuuf diriirfame irra jiraachuu isaanii hin beekne ta'a yookaan ammoo beekanii wanti dhufe haa dhufu jedhanii kan itti seenan ta'a. Wanti beekamu hin jiru. Sirna geggeessaa gooticha sabaa aartistii Haacaaluu Hundeessaa irratti mari'achuuf akkuma ajajameen karaa VIPtiin gara dallawa galma giddugala aadaa Oromoo seenanii akka Jawaar fa'a yaadanitti sirni geggeessaa gootichaatiif galma giddugala aadaa Oromootti mari'atamuu hedaadha. Yeroo isaan balbala yookaan dallawa galmaa seenan poolisiin Oromiyaa akka Jawaar fa'a konkolaataa keessaa ba'an gaafate. Eegdonni Jawaar akka hiikkataniif poolisiin Jawaariin hiikkachiisi jedhanii akka itti himan odeeffannoon yookaan ammoo iccitiileen achirraa dhufan hedduun isaanii ni mul'isu. Jawaaris akkuma poolisoonni itti himaniin akka isaan hiikkatan eegdota isaa ajaje. Erga eegdonni Jawaar hiikkatanii booda poolisiin Oromiyaa namoota isa wajjin jiran Baqqalaa Garbaa maatii isaa dabalatee namoota 35 to'annaa jala oolfamuu itti hime. Garuu poolisiin Oromiyaa ajajatu itti kenname malee Jawaariin fa'a to'annaa jala oolchuu hin barbaadu ture. Kunis kan mul'isu Jawaariin fa'a sababa maaliitiif isaan to'annaa wanti isaan balleessan maali jedhanii wal mormaa turuu isaaniiti. Akkuma nama kamittuu sirna awwaalchaa gooticha ilma Hundeessaa Boonsaa irratti hirmaachuuf dhufe sababa kanaan poolisiin qaama gubbaa